waan biratti waliin taanu kana garuu nu iyyi hafuura nu baafachiifte dhaan jette beeku warri mootummaa keessa warra bara carraa biraa osoo argatee na dhabamsiisu beeku kanatti himaa jiru maaliifi hin salphanne hin duune. Gareen kun sadarkaa lamatti hoogganama. Sadarkaa olaanaatti kantiibaa magaalattii Hacaaluu Gammachuu nama jedhamutu hooggana. Isa wajjin kan qindeessu itti gaafatamaa nageenyaa magaalattii Baayisaa Huseen jedhamu. Jara lamaan kun sadarkaa mootummaatti warra waan kana hoogganu. Isaan hoogganuu isaanii maqaan dhufuu qofa osoo hin taane gochi godhamu. Kana poolisoota irraa hin mirkaneeffadhe hedduusaa. Namoonni guyyaa adii Mannaaharatti, hoteela keessatti, daandii guddaa irratti hoggaa nama waraanu osoo namni argu. Hoggaa isaan nama tuman akkuma ammoo viidiyoo keessatti agartu kana. Poolisoonni hoggaa qaban namoonni waan kana raawwatan kun tuqamuun hafee poolisoonni hidhamuu isaaniitti kan agarre jechuudha. Kanaaf sadarkaa mootummaatti magaalaa Ambootitti kan hoogganaa jiru Hacaaluu Gammachuu nama jedhamu kantiibaa magaalaa kanaati. Itti aansee Baayisaa Huseen kan jedhamu isa jalatti poolisoonnii fi warri biraas jiru jechuudha. Garee caasaa lammaffaa irratti garee dargaggootaatu jira. Gareen dargaggootaa kun kan jara kanatti riippoortii godhu kan yakkicha kana raawwatu. Warri qondaalonni mootummaa suni warra uwwisa kennuuf, warra duubaan isaan tiksu, warra hayyama kennuuf, warra saamicha isaanii kana qooddatu jechuudha. Warri immoo hojii slaayidii sana yoo agarsiifte hojii nama ajjeesuu, nama waraanuu, nama saamuu, nama gudeeduu kana hojjetan walitti qabaan isaanii Naa'ol Kumsaa jedhama. Garee kana kan walitti qabu, garee 220 kana kan walitti qabu Naa'ol Kumsaa jedhama. Garee kana keessatti walitti qabaadha. Akka mootummaatti immoo itti gaafatamaa raayyaa miidiyaa godina Shawaa Lixaati. Sooshaal miidiyaa irratti maqaa naannoo Amboo jedhamuun beekamaa jechuudha. Itti aanaan isaa Mangee Tafarii jedhama. Itti aanaadha. Itti aanaa walitti qabaa garee Amboo 220 kana. Officially itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa ganda yaa'ii gadaa magaalaa Amboo keessatti ganda yaa'ii gadaa jedhamu irratti itti gaafatamaa paartiiti. Sanitti aansee Kaasee Qananiisaa jedhama. Kaaseen Qananiisaa abbaa humnaa yookiin enforcer kan jennuuni warra nama waraanu kana kan hoogganu kan ofiillee nama tumu yoo agarte inni nama tumaa warri kun shuguxii qabatanii albee qabataniit nama doorsisuu kunin waraanan. Warra tarkaanfii fudhatu kana kan fudhatu yookiin immoo enforcer kan jennuun kun Kaasee Qananiisaa jedhama. Abbaa humnaati. Humna kan dhiyeessu kan nama waraanu namni kun nama beekamaadha amma duras rakkoolee hedduu kan gaggeessaa ture naannoo sanitti jechuudha. Koree nama 5 qaba siin jeera. Naa'ol Kumsaa hoogganaa, Mangee Tafarii itti aanaadha. Kaaseen Qananiisaa kan jedhamu kun abbaa humnaati. Diinaa'ol Qabataa kan jedhamuu fi Firaa'ol Fiqaaduu kan jedhan immoo koree nama 5 kanaan qindeessanii isaan jalatti namoota hedduutu garee gareedhaan jira. Marsaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti warra aktiif ta'ee fi hojii nama doorsisuu, hojii nama sodaachisuu warra hojjetan listinsaa dhufee jira. Sanis agarsiisuu dandeessa. Koreen kun Amboo keessatti amma kan hojjetaa jiru bifa kanaan hojjeta. Erga yoomii wanti kun dhalate Amboo keessatti maalidha seenaan doo wanta kana duuba jiru? 2018 irraa hanga 2020tti qabsoo Oromoo keessatti jeequmsi akka uumamu, qoqqoodamni akka uumamu, namoonni akka walitti bu'an yeroo fakkeenyaaf hiriirri godhamu hiriirri sun gara jeequmsaatti akka jijjiiramu namoonni akka walitti bu'an hojjechaa turani. 2020 booda erga Hacaaluu wareegameen ullee hidhamne booda sochiisan humna guutuudhaan dura dhokatanii hojjetaa turani. Humna guutuudhaan sochii qeerroo rukutuu irratti bobbaafamanii Amboo qofa irratti osoo hin tahin babal'ifamanii Shaashamannetti, Naqamtetti, Harargeetti bakkoota adda addaatti miseensonni achitti leenjifaman kun deemanii namoota leenjisaa ijaaraa turan jechuudha. Erga nu hidhamnee qabsoorri qeerroo rukutamee booda irra caalaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffatan. Kanas bifa lamaan hojjetanii tokko qoqqoodumsa uumuudhaan sochiin oboo Wallaggaas cehuun qabu jedhanii keessattuu dhalattoota Wallaggaa Amboof gara Burraayyuu fana kana jiran Finfinnee jiran kana irratti fuulleffachuudhaan adda qoqqooduu rukutuu irratti fuulleffatanii kan hojjetaa turanii. Itti aansee garee kana keessaa namoonni filaman waraana bilisummaa Oromootti akka seenan yookiin immoo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii kan bara tokko shanee shimee jettaniin san kan keessatti akka ijaaraman godhamee jechuudha. Gareen kun shoora guddaa taphate jeequmsa Oromiyaa keessatti keessattuu Shawaa Lixaatii fi Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa keessa sochii woboo dura dhaabbachuu fi maqaa balleessuu irratti shoora guddaa taphatan jechuudha. Erga waggoota lamaan dabran kan ammoo hojii isaanii irra caalatti gara magaalota Oromiyaa keessatti magaalota biraatti illee deeman. Wanti kun wanni namni keenya hubachuu qabu sochiin kun Amboorraa eegalu malee caasaan isaa yeroo warri Amboorra keessattuu gameeyyii turan amma sadarkaa Oromiyaatti qondaalota keessattuu magaalaa Shaggar jedhamu ka Tashoomaa Addunyaa hoogganu kana keessatti
caasaa gandaatirraa kaasee aanaalee kutaalee magaalaa hedduu keessa jiranii. Magaalota keessatti hojii saamichaa, hojii ajjeechaa, hojii ukkaamsaa bal'aa keessatti hirmaatanii kan jiran isaanis odeeffannoo waliigalaa caasaa tokko tokkoon argachaa jirra. Caasaa gandaan jiruu fi aanaan jiru argachaa jirra. Hedduu naannoo Finfinnee fi Shaggar kana keessa sochii guddaadhaan qabanii. Magaalota jajjaboo handhuura qabsooti, handhuura sabboonummaa Oromooti jedhamee yaadamu irratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjetan. Adda durummaadhaan Naqamtee, Shaashamannee akkasumas Adaamaa, Harargee keessaa Awwadaay, Baddeessaa, Gujii keessaa akkasumas Booran keessatti bakkoota adda addaatti bakka sochiin ni jira jedhamee jirutti sochii guddaa godhan. Karaa caasaan kun Oromiyaa keessatti babal'ate tokko si yereetiin fixa. Hedduun ajaa'ibe ijoolleen bara san beeknuu fi hedduun isaanii yeroo gabaabaatti gariin poolisii ta'anii, gariin paartii seenanii, gariin damee nageenyaatti makamuudhaan godinaalee Oromiyaa hedduu keessa yeroo ammaatitti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa damee nageenyaa ta'anii kan muudaman. Qalbii hadhaamee godinoota jiran keessatti itti gaafatamaa paartii fi itti gaafatamaa nageenya ta'anii kan hirmaatan hedduun isaanii warra garee kana keessatti hirmaachaa turan akka ta'edha kan argaa jirru. Waliigalatti sochiin kun 2018 irraa kaasee babal'ataa deeme. Kan hedduu nama yaaddeessu kan amma Ambottis, Shaashamannettis, naannoo Shaggar kanattis, Naqamtettis kan argaa jirru waggoota isa dura irra caalatti sochii siyaasaa fi sochii humna siyaasaa biraa rukutuu irratti fuulleffataa turan. Jechuunis sochii qeerroo dadhabsiisuu irratti, sochii abaaboo dadhabsiisuu irratti, sochii kaafaa dadhabsiisuu irratti hojjetaa turan. Hojii siyaasaa hojjetaa turan jechuu hin dandeenya san dura. Amma garuu irra caalatti namoota dhuunfaa irratti fuulleffachuudhaan tokko faayidaa dhuunfaa ofii qabeenya horachuudhaaf qondaalota ofis dantaa qondaalota isaanii kabachiisuudhaafis hojii hedduudha hojjetan. Hojii biraa hojjetan keessaa uummata nagaa qofa osoo hin ta'in qondaalonni fi hayyoonni poolisii illee hedduu kan miidhame, kan falatame, kan reebame, kan saamame. Maaliif walgahii mana maree magaalaa irratti namni gaafii kantiibaan hin jaalanne kaase halkan jarri kun dhaqanii tumanii. Miseensi poolisii ajaja koomishinarichaa yookiin immoo koomaandarichaa fudhachuu dide disipiliinii seeraatiin adabamuun irraa hafee jarri kun halkan dhaqee waraana halkan dhaqanii tuman. Nama wanni Amboo keessatti raawwatamaa jiru hedduun isaa miidiyaa irratti dubbachuudhaaf waan hedduu namatti ulfaatu. Dubartoota hedduutu naqunname waan isaanirra gahe ragaa wajjin, ragaa suur-sagalee wajjin ergan jechuudha. Kanaaf caasaan kun 2018 irraa kaasee hanga ammatti uummata keenya hedduu kan dararaa ture. Amma immoo hojii siyaasaatiin alatti hojii gonkumaa sheftummaa, hojii maafiyaa, uummata saamuu, extortion, murder for hire, assassination kanarratti hirmaataa jiran jechuudha. Odeeffannoo qabatamaadhaan ati argatte waan kana wal dhabdee dhuunfaati warri mootummaa jedhan kana wal qabsiisee jechuuti. Odeeffannoon kun bifa kana hedduun keessattuu erga kominikeeshinii magaalaa Amboo ibsa baasee booda waan dhuunfaatii miti waan magaalattii keessatti namni hundi beekuu ka jiru odeeffannoo dhufe. Kana mirkaneeffachuudhaaf akka ragaatti wanni dhiyaate maali? Tokko guyyaa adii namni magaalaa irratti akka waraanamu, tumamaa akka oolu, halkan hoggaa namatti seenanii isaan nama iyyisiisan, poolisiin akka hin qabne guyyaas halkanis. Kuni poolisoonni hoggaa namni dhaqee maaloo na saamanii moobaayila asumas irraa fuudhanii asumatti gurguran jedhan. Asumatti albeensi waraananii mana yaalaa deemuu si dhoorgan. Hoggaa poolisiitti himatte poolisiin maal jedhaa? Jara kana hidhuu hin dandeenyu deemi jaarsummaadhaan dubbii hidhadhuuti lubbuuf baraarii jedhuun. Kuni qabatamaan irra deddeebi'amee dhufe jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa ragaalee biroo si ergee ni jira kan dhufe suni. Namoonni waan kana raawwatan namoota hin beekamne miti namoota ifaan ifatti officially mootummaa wajjin hariiroo qaban, qondaalota mootummaa wajjin hariiroo qaban. Gurbaan kaasee jedhamu kun kan waan kana kan waraannu kanarratti viidiyoon isaa bahe kun warra amma reefu jenne warra akka Diinaa'ol kumsaa maal jennuun kan officially miseensota paartii ta'an. Mangee Tafarii fakkeenyaaf itti gaafatamaa neetworkii moobaalii liigii dargaggoota Shawaa Lixaati. Namni kun jarri kun mootummaa kana wajjin akka jiran maxxansa isaan qabaachaa turan. Footoo walii tokko barbaadamee ifaan ifatti waliin godhaa turan. San qofa osoo hin ta'in bara dabre hoteela tolchanii kunoo mangeen amma kan ammaatti agarsiiftu kana. Mangeen amma warra koree shanan keessaa koree afran asirratti maxxansee jira jechuudha. Amma Diinaa Qananiisaa kan jedhamu kuni
Gurbaan jiddura jiruun maqaa feesbuukii Qananiisaa hin deemu kuni Kaasee Qananiisaati. Jarri kun wal ta'aniit sochiidhaan qindeessanii akka deeman maxxansi histiriin maxxansa isaanii ifatti agarsiisa. Ifatti agarsiisa jechuudha. Suuraa biraa jira kan isaan kantiibaan tokko isaan keessaa qindeessitoota kana keessaa tokko kitaaba maxxansiidhe eebba kitaaba isaati irratti kantiibichi namoo qondaalonni hundi bayanii mataa mataatti qondaalonni mootummaa 100,000 kennaafii turan. Qondaalli mootummaa tokko mindaa 20,000 argataa 100,000 eessaa akka namaa fidu sanii gaafii biraati 100,000 kennaafii turan. Viidiyoon jira viidiyoon isaanii isa wajjin dhiichisan. Tokko immoo Kaaseen kun gaafa inni hoteela bananii fi mana nyaataa bananii fi gaafa inni mana nyaataa sana eebbisiisu abbaan qabeenyaa magaalatti baankiin daldala Itoophiyaa baankileen achi jiran hundumtuu dirqisiifamanii ispoonsara akka ta'an kan godhame jechuudha. Dhufee jira viidiyoon suuraa jira. Dhiichisa kana keessatti qondaalonni hundi achi turan as keessa kan baadhatamee deemaa jiru kun Kaasee Qananiisaati jechuudha. Hoteelicha kan kenneen mootummaadha. Kan achirratti argamee sagantaa kana godhe ispoonsarii kan godhe mootummaa baankiiti baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Ragaa wal falmisiisuu miti. Gaafa qondaalonni mootummaa naannoo federaalaa dhaqan ijoollee kanatu simata. Shimallis wajjin footoo arguun ooltu. Kun amma kantiibaadha kan irra marsite kun. Ragaa waakkachuudhaaf hin danda'amne jechuudha. By the way, wanti kuni tarii nuuf warra Amboo hin jiraanneef yookiin immoo warra Shawaa Lixaa keessa hin jiraanneef akka iccitiitti yoo kan fudhatamu taate malee qondaalonni mootummaa waan isaan barreessaa jiran yoo kan laaltu taate qondaalonni mootummaa hundumatu beeka. Yoo laalte miseensi fakkeenya miseensi paarlaamaa aanaa dandii jechuudha. Shawaa Lixaa keessa bakka Shimallisitti dhalate kan jiru miseensi paarlaamaa kuni dhugaadhaa waan waakkatamu akkan taane ifaan ifatti lafa kaayee jira jechuudha. Ka keessan naquun nama qofa osoo hin ta'in ifattu qondaalonni hedduun haasaa turan. By the way, ministeerota godina sanirraa dhufan namoota sadarkaa daayirektaraatti jiru, namoota ministeera de'eetaatti jiru, baay'ee isaanii kan amma dura wal jibbinuu fi wal falminu hedduu isaanii waan biratti wal hin taanu kana garuu nu iyyi maatiin keenya rakkate bosonatti sababa wal waraansaatiin bosona jechuun baadiyyatti sababa wal waraansaatiin maatii keenya arguu hin dandeenyu maatiin keenya nagaa dhabee dheessee immoo hoggaa Ambootti galu dheessee hoggaa Gincitti galu dheessee hoggaa Shaggaritti galu ijoolleen kun nama taa'uu kuttee I don't want to name names ministers police commissioners namoonni dameetikaa keessa jiran ayinna kee noonaan jedhan gruppiin kun ayinna keedha. Kan amma yoo ilaalte kun miseensa paarlaamaati. Mootummaa kana kan kuffisu bosonaa miti warra mootummaa kana keessatti of jaareedha. Kan qondaalonni jaarratanidha. By the way hafuura nu baafachiiftan jette beeku warri mootummaa keessa dhaamsa na bira gahe keessa walakkaa ol ka ta'u qondaalotaa fi deeggartoota mootummaati. Maal jedhan hafuura nu baafachiiftee Amboo dhaquu dhiisii Finfinnee keessatti yoo qondaalota Shawaa Lixaa keessa jiran kana keessattuu magaalaa Amboo keessa jiranii fi caasaa isaanii magaalaa Shaggar akkasumas bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran kana walgahii irratti yoo qeeqxe maallaqa si gaafatanii yoo kennuufii dhabde lafa si gaafatanii yoo kennuufii dhabde kontraata import exportii wayii si gaafatanii yoo kennuufii dhabde yookiin immoo abbaan qabeenyaa tokko sitti qaxaruu danda'a. Bajawee ijoollee kana eenyu qaxara eenyutu sitti ajajaa eezar kantiibaa magaalaatii fi qondaalota mootummaatti sitti erga yookiin immoo abbootii qabeenyatu maallaqaan bitata. Nama meeqatu ajjeefame naan jedhanii bara listii kan inni maxxansiniif I want to verify first. Waan akkana ministeeronni natti himaniiru. Ministeeronni natti himaniiru. Komishiinaroonni poolisii natti himaniiru. Jeneraalonni natti himaniiru. Warra bara carraa biraa osoo argatee na dhabamsiisu beeka kanatti himaa jiru. Maaliif hin salphanne hin duune. Sodaa waa hunda caalaa garee kana sodaata baay'ee biyyan keessatti. Gurbaa sani baay'ee itti gaafatamaan isaaniif duuba deebisi. Gurbaan amma reefu siin jechuun waan san hoogganu gurbaan Naa'ol Kumsaa jedhamu kana gurbaa kana. Officially raayyaa miidiyaatu geggeessa. Walitti qabaan immoo isa jalatti kaasee fi warri kun jedhan jechuudha.